Ashamarka fuuni daawwattoota keenya nageenya keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Wallagga Bahaatti barsiisonni qaamolee nageenyaan hidhamuun dhaga'ame. Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti barsiisota Oromoo ta'an hidhamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Sababa maaliif akka hidhamaa jiran illee maatiin barsiisotaa qaamolee nageenyaa gaafannaan deebiin arganne jedhameera. Akka odeessi godina sanarraa nu dhaqqabetti barsiisonni lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu fi aanota birootti hidhamuun murtii seeraa malee hidhamanii mana murtiitti illee hin dhiyaanne jedhan. Kanneen hidhamanii jiran maqaan nu dhaqqabe keessaa barsiisaa Eeliyaas Nugusaa Kiiramuurraa, barsiisaa Balaa Amanuu Ganda Qoqqoffeerraa, barsiisaa Fiqaaduu Alamuu Qoqqoffeerraa, barsiisaa Haayiluu Fayisaa Qoqqoffeerraa, barsiisaa Amanuu Galataa Qoqqoffeerraa keessatti argamu. Nutis barsiisonni kunneen maaliif akka hidhamanii jiran qulqulleeffachuuf gara bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Bahaa akkasumas waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaatti bilbilee gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Ammas bilbilli isaanii yoo nu bahee irra deebinee yoo arganne waan isaan jedhan deebinee kan isiniif gabaasnu ta'a. Hidhamuu barsiisota kana ilaalchisee mootummaan hanga oduun kun qophaa'etti wanti jedhame hin dhaga'amne. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wal quunnamsiisuu cufamuun rakkoo hawaasummaa fi nageenyaa daran hammeessaa dhufuu dhaga'ame. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wal quunnamsiisuu sababa rakkoo nageenyaan cufamuun jiraattota rakkinoota hawaasummaa diinagdeedhaaf saaxiluu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa aadde Minaahil Imraan dubbataniiru. Aangawaan kun kana dubbatan yeroo marii jiraattota magaalaa Soosaa aanaa lama hawaasa isaan bakka bu'an waliin haasaa taasisanittidha. Daandichi waggootaaf cufamuun rakkoolee hawaasa diinagdee garaagaraa irratti jiraattota magaalichaa irrattis daran babal'ataa dhufuu kaasaniiru. Daandichi tajaajila geejibaa waggoota muraasa darbaniif sababa rakkoolee nageenyaaf tajaajila kennuu hin dandeenye jedhameera. Kun ammoo dhiibbaa gama hawaasa diinagdee naannolee lamaan irratti dhaqqabsiisaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Rakkoo nageenyaa waggoota torban darban Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaatti mudataa jiruun qaamolee hidhatanii mootummaa waliin wal waraanaa jiran dabalatee keessumaa ammoo humnoota faannoo maqaa Amaaraan dhahatanii daangaa ce'anii lubbuu lammiilee nagaa galaafataa akka jiranii fi miidhaa namoomaa qaqqabsiisaa akka jiran irra deddeebinee isinii gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Itoophiyaa fi Masriin dachee Somaaliyaa irratti akka walitti bu'an hin eeyyamu jette Somaaliyaan. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed loltoonni Itoophiyaa fi Masrii nagaa eegsisuuf Somaaliyaatti bobba'an sababa itti wal lolan natti mul'atu jechuun humnoonni waraanaa kun daangaa Somaaliyaa keessatti wal loluu akka hin qabnes Somaaliyaan hin eeyyamtu jechuun Pireezidaanti Sheikh Mohammed Hassan ibsaniiru. Pireezidaantichi afgaaffii BBC Focus on Africa waliin taasisaniin biyyoota lamaan gidduutti dachee Somaaliyaa irratti waraanni akka hin taasifamnee fi Somaaliyaanis akka hin eeyyamne himaniiru. Biyyoonni lamaan wal loluu yoo barbaadan Somaaliyaa irratti osoo hin taane of danda'anii gochuu danda'u jechuun garuu iddoon loltoonni lamaan itti bobbaafaman kiiloomeetira hedduu waan walirraa fagaatuuf carraan mudachuusaa akka hin jiraanne ibsaniiru. Dabaluunis sababni Masriin Itoophiyaa jeequu dandeessuu fi akkasumas Itoophiyaan loltoota Masrii Somaaliyaa keessatti bobba'anii nagaa kabachiisaa jiran jeequu dandeessuuf homtuu hin jiru jechuun himaniiru. Yuunivarsiitiin Magdallaa Ambaa mooraan Makaana Salaam jedhamee waamamu waggaa lamaaf rakkoo nageenyaaf cufamee ture barana barattoota simachuuf akka jiru dhaga'ame. Waggoota lamaan darbaniif sababa wal waraansa mootummaa fi hidhattoota faannoo Amaaraa jechuun of waaman gidduutti taasifamaa tureen hojii baruu barsiisuusaa kan dhaabee ture. Yuunivarsiitiin Magdallaa Ambaa mooraan Makaana Salaam bara kana banamuun hojii idileesaa akka eegalu dhaga'ameera. Daayiriktarri mooraa yuunivarsiitii sanaa obbo Abdurrahmaan Awwal mooraan kun kan cufamee ture sababa rakkoo nageenyaan ta'uu himuun amma nageenyi amansiisaa akka jiru waan itti himameef barattoota simachuuf qophii xumuruu dubbataniiru. Kanaanis barnoota eegaluuf barattoota kanaan durachitti barachaa turan fulbaana 25 bara 2025tti waamuu ibsuun barattootarra rakkoon kamuu akka hin geenye hawaasnii fi dhaabbatichi eegicha ni taasisa jechuun himaniiru.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Magdalaa Ambaa Dooktar Kaasaa Shawwal gama isaaniin mooraan sun qophii ta'uu mirkaneessuun ammaaf kan simataman barattoota kana dura achitti barataa turanii gidduutti addaan kutan ta'uudha kan isaan himan. Itti dabaluunis hawaasni naannichaa barattoota akka ijoollee isaaniitti simatanii barumsaa fi jireenya hawaasummaa isaaniif haala akka mijeessaniif marii taasisuun akka gaariitti fudhatama argachuun gara hojiitti deebineerra jechuu raadiyoo sagalee Jarmantu gabaase. Kaleessa balaa tiraafikaa Daseetti mudateen namoonni 12 du'uun 49 immoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan irra ga'uun dhagahame. Balaa tiraafikaa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa naannawaa Daseetti mudateen namoonni 12 du'uun himameera. Ajajaan qajeelcha poolisii aanichaa Komaander Said Mohammed konkolaataan geejjiba uummataa makaana Salaam irraa ka'ee deemaa ture tokko aanaa naannawaa Dasee bakka addaa Daabaa Magalabiyaa jedhamutti garagalee miidhaan namoota irra gahuu himameera. Balaa kanaanis namoota 12 battalatti yoo du'an 49 balaa cimaa fi salphaa irraan gahus dabalanii dubbataniiru. Hangaan kun balaa sanaan warri miidhaan irra ga'e yaala argataa akka jiranis himanii ka'umsi isaa qoratamaa akka jirudha kan isaan kaasan. Lammiin Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdamitti haleellaa saalaa raawwateera jedhamee hidhaan adabame. Lammiin Itoophiyaa kan baqattummaan biyya UK jiraatu namni maqaan isaa Hadduush Gabrasillaasee jedhamu ga'eessa umrii waggaa 41 yoo ta'u dubartii umrii waggaa 14 irratti miidhaa saalaa raawwateera jechuun hidhaa waggaa tokkoon irratti murameera. Gocha kana kan raawwate ka jedhame baqataan kun yeroo hoteela Beel Epping jedhamu keessa tureetti miidhaa saalaa raawwateera jechuun abbaan alangaa himata baneera. Hadduush kan himatame yakka lama yoo ta'u kunis miidhaa saalaa fi sochii saalqunnamtii irratti kakaasuu fi doorsisuu jedhuunidha. Akka seera daangaa UK bara 2007 bahee jalatti ajajni biyya ari'uu kan kennamu yoo lammiin biyya alaa UK keessatti yakkatti murtaa'een murteen kun ammoo yoo xiqqaateedha waggaa tokkotti murame akka ta'edha kan beekamu. Abbaa murtii aanaa Christopher Williams murtii kennuudhaan baqataan kun balaa guddaa irra deebi'ee raawwachuu akka danda'u sodaa qabaachuu himaniiru. Keessattuu Epping keessatti abbaan murtii UK sababa gocha kanaatiin hiriira jumlaa ba'amuu fi sodaa daa'imman UK keessa jiran irrattis yaaddoo qabaachuu himaniiru. Obomboleettiin hamaa maqaan isaa Raggaasaa jedhamu Chaayinaa, Taayiwaanii fi Hong Kongitti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuutu dhagahame. Tibbana obomboleettii hamaan Chaayinaa dabalatee Taayiwaanii fi Hong Kong akka malee miidhaa jira. Chaayinaa bulchiinsa Guangdong keessaa qofaa namoonni gara miliyoona 2 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniiru. Obomboleettiin rooba cimaa makateen kun Filiippiinsi erga rukutee gara kibba Chaayinaatti darbee miidhaa guddaa geessisuu qondaalonni Chaayinaa himaniiru. Aluma kanaan magaalota kaaba Filiippiinsi lolaadhaan yeroo fudhataman lubbuun nama tokko darbuu aangaan biyyattii himaniiru. Rooba cimaa sababa obomboleettii Raggaasaa jedhamu kanaan roobeen haroon guutuun akka magaalaa keessa dhangala'u taasiseera. Chaayinaatti namoota 14 galaafatee namoota 120 ammoo achi buuteen isaanii dhabameera sababa balaa obomboleettii kanaan. Waxabajjii darbe keessattis sababa wal fakkaatuun balaa mudateen qabeenyi hedduun manca'uu fi lubbuun namaa darbullee kana dura gabaafameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.